Akkam jirtu hordoftoota keenya bakkuma jirtan maratti nageenyaaf jaalala isiniif hawwineeti kan nuti jirru OBN sagalee uummataa irratti saatii kanarraa kaafnee kan isin biraan geenyu sagantaa yeroo kaayyooti. Marreega sagantaa yeroo kaayyootiin immoo akkuma beekamu keessummaa garagaraa qabanneeti kan nuti dhiyaannu jechuudha. Keessummoonni keenya artistoota sirba irratti diraamaa irratti akkasumas immoo walaloo irratti yeroo ammaa kana gumaacha guddaa isin biraan gahaa jiran uummata kanaaf gumaachaa jiran warra reefuu immoo lafaa dhufootaan mee baga nagaadhaan gara aartii kanaatti dhuftanii mee maalirra jirtu jenneeti kan nuti isinii wajjiniin wal barsiisaa jirru. Marri keessummaan keenya istuudiyootti argameeti kan inni jiru. Egaa keessummaa keenyatti gara boodaatti hin deebinaa. Sagantaa kana immoo sponsor gochuudhaan kan nu wajjiniin jiru dhaabbata daldala buna Qarcaasheeti. Sponsora Plaatineemiiti. Guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu keessattuu buna qulqulluu sadarkaa isaa eeggatee biyyoota alaatti erguudhaan akka biyyaatti illee sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamudha dhaabbanni daldala buna Qarcaashee. Akkasumas immoo saayitiiwwan 55 olitti buna oomishuudhaan hojjettoota immoo carraa hojii dargaggoota hedduudhaaf uumuudhaan kan inni beekamu. Maree isaaniin guddisneeti kan nuti galateeffannu. Isin immoo yoo yaada qabaattan bilbiltanii barreessitanii yaada keessan nu biraan ga'uu ni dandeessu. Oomishaaf tajaajila keessan beeksifachuudhaafis immoo karri kan keenya banaadhaa kottaa isiniin jenna. Qophiidhaa beeksisaa kan isin wajjiniin turu ani Nasraa Sharifi gama ogummaa kaameraatiin akkasumas immoo suur-sagaleedhaan qindeessee kan isin biraan ga'u immoo Fayyisaa Mirreessaati. Isin gaan wajjiniin yeroo gaarii dabarsaa isiniin jenna. Gerar naan jettu gerar naan jettu meeka'ee taleelure badi naan jettu meeka'ee qajeelure anoo maalan geerara tanoo yaada yeelala anoo maalan geerara tanoo yaada yeelala ijoollee biyya kootii ya jolle biyya kooti hundumtuu naadoo kooti ya jolle amboo kooti hundumtuu naadoo kooti ya jolle shawaa kooti hundumtuu naadoo kooti ya jolle salaalee kooti hundumtuu naadoo kooti ya jolle arsii kooti hundumtuu naadoo kooti hundumtuu naadoo kooti hundumtuu naadoo kooti hundumtuu naadoo kooti. Hordoftoota keenya kan isin hordofaa jirtan OBN sagalee uummataa irratti kaayyoo maltiimiidiyaa qopheessuudhaan kan isin biraan gahaa jiru sagantaa yeroo kaayyooti. Duraanis akkuma isinii kaasee jiru keessummaa yeroo kaayyoo qabannee jirra isiniin jedheeti kanan ture. Weellisaa Shawaan Gizaa'u istuudiyoo keenyatti argamtee jirta. Baga nagaadhaan dhufte. Baga nagaan eegdan. Marreegaa weellistoota yeroo ammaa kana lafaa dhufootaan sirboottan garagaraa sirbanii uummata biraan gahaa jiran keessaati atis tokkodha. Ani garuu akkan odeeffadhetti duraan ogummaa poolisummaa keessa akka turte poolisii akka turtedha. Akkam poolisii irraatii gara aartii sirbaatti akkamitti dhufte kan jedhu irraa haa jalqabnu laata? Okay, sirriidha. Poolisii Oromiyaan ture otoon isaa hojjechaa jiru jechuudha. Daa'imummaa kiyyarra kaasee jechuudha. Aartii baay'een jaalladha waan ta'eef achirraati koomishinii poolisii Oromiyaa deemee tan gaafadhe baandii isaanii akkana galchan. Kanaafiyyuu arra boru naan jechaa turanii booditti galaan irratti beeksisni bahee jira jennaani achi deemee dorgomee tanani dabarraanan poolisummaa gadhiisiitan gara hojii aartiitti immoo seentee jechuudha. Sirriidha. Asuma aartii keessas immoo teessee sanas cimsuun hin danda'ama waan ta'eef jabaadhuudha kan nuti jennu. Eessatti immoo dhalatee guddatee yoo nuun jedhan maala jennu? Kanan dhaladhee guddadhe magaalaa Hoolotaa gandaa Waajituu Fiichee jedhama. Abbaa koo Taglee Hayyuu fi ummaa kiyya kan armee koo Alamnash Alamurreen dhaladhee guddadhe. Baga nu dhalatte. Tole egaa sirba kan Sooddootti sirbeetii kanatti jirtu. Sirba Shawaa immoo riitimii Shawaatiin immoo kan sirbitee tokko jira. Waa'ee sirba Shawaa sanaa mee haa kaasnu laatame? Biliqisee waggaa 3 duratti hojjetame jechuudha. Yeroo sani Finfinnee keessa qotee bulaan
lafa isaatirratti ka'eetiin godaanaa ture jechuudha. Lafa sarara kaafamee buqqaafamaa ture waan ta'eef yeroo sanitti biliqqiseen hojjedha jechuudha. Biliqqiseen eenyudha? Biliqqiseen Finfinneedha. Baay'ee namatti tola. Sirba kana keessatti hordoftoonni keenyas haa ilaalanuuti. Balbala wayiitu jira. Balballi kuni dirree dhumarratti dhaabbateeti kan jiru. Balballi durii mana irratti kan hojjetamu. Mana ijaaramee keessatti balballi hojjetama. Sirba kee kana keessatti immoo balballi kuni dirree dhumarra kan inni jiru. Maal ibsuudhaaf sun? Balballi sun maal ibsa seete yeroo baay'ee nuti kan yaadnu qabsoon gara tokkoon qofa. Garuu qabsoon gara addaat gara biraatiinis akka mo'uu dandeenyu. Fakkeenyaaf yeroo tokko meeshaa waraanaatiin qabsoodhaan gaggeeffama kan jedhamu jira. Isa qofa otoo hin taane sammuudhaanis qabsoo mo'achuu akka dandeessu. Tooftaa addaatiin qabsoo mo'achuu akka dandeessu. Kanaaf qaawwa tokkoon qofaa miti kan siyaasa mo'uu dandeessu jechuu barbaada. Balballi sun sana ibsaa jechuudha. Sana ibsa eeyyate. Keessattuu immoo filannaa iddootiin wal qabatee akkuma sirbicha kanarraa ilaalaa jirru manneen kondominiyeemiiti kan mul'atanii iddicha sanas yaada qonnaan bultoonni Finfinnee buqqaanii manni kondominiyeemii achitti ijaarame sana ibsuudhaaf iddoo sana kanatti filatte. Sirriidha. Amma iddoo sanitti manneen baadiyyaadha jiru. Iddoo sanitti galabaa cidii wayii jira. Mana qotee bulaati. Baakgiraawundiin isaa immoo kondominiyeemidha. Kanaaf iyyuu kondominiyeemiin dhibeetiin qotee bulaa keenya achi buqqisaa jira kan jedhu sana. Amma garuu akkuma argitu kanatti yaa'u Adaanech Abeebeen waan gaarii hojjechaa jirti. Xaawos qotee bulaadhifas lafati duwwaa balbala irra dhaabdee irratti sirbite sanatti haadha qonnaan bultootaaf immoo kenname haalli itti isaan achirra xaawos maalis achitti kennamaafii jirudha kan mul'ata. Sirriidha. Tole akkamiree sirba kana walaloo fi yeedaloonsaa kan eenyu tureeyyuu? Walaloo fi yeedaloonsaa kan Kadir Yaasin. Mucaan kun baay'ee cimaadha. Mee sirba keetiin ala'u kan weellistoota kaanii akkeessuu irratti sirbuu irratti akkam? Sirba Taaddalaa Gammachuu ka'umsi kiyya isaa tokko jechuudha. Kottu kulleetti yaayya magaal kottu hin taphannaa intaloo bareedduu burtukaan magaalee waananaa yoonsi waamuu mana diddaa tamii man taphannaa ambaarichee si eeddisaa irree kumeen sitti kaasaa taabika magaalee waa jabeessikaa. Sirba Adammaaroo michuu baay'een qaba lixa biiftuutirraa dhaamsa koo gaheeni Oromoota maraa yoo lubbuun jiraanne turroollee wal garraa takkatiutti gorii na je'ee na daraa jedha. Kan Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa keessaa immoo Waamalli nu dhibee jenne bitaa mirgaa Waamalli nu dhibee jenne bitaa mirgaa karaa sirrii dhiisnee maaliif deemna moggaa Rabbi moo namumaa kan seera jallisee Wakamoo namumaa kan seera jallisee ati teenya takka maaltu addaan nu baase uumaan keenya takka maaltu addaan nu baase Omtu addaan nu baasu sagaleen kan kee baay'ee bareeda. Weellisaa Shawaan Gizaa'u egaa guyyaanis guyyaa bashannanaati jenneerra. Hordoftoonni keenya sigaan wajjiniin yeroo gaarii dabarsaa jiru jenneeti kan nuti yaadnu. Mee amma yeroo ammaa kana eessa jirta? Magaalaa Galaan keessan jiraadha. Baandii Jahan Galaan keessatti dalagaan jira jechuudha. Tole mee hojii aartii kana keessatti akkam wantoota akka walaloo, yeedaloo waan kan yaaduun hojjechuu irratti akkam?
Idaloo nayyaalaan hojjedha. Walaloo garuu hin danda'u. Gadariyaasitti laaf hojjechaa jechuudha. Kanaaf albama amma hojjechaa jiru kana keessatti idaloo muraasni kan koote jechuudha. Walaloo kan Gadir kan Buhaaraa dhangaggoofte jechuudha. Isaanis mucaan ammoo reef ba'ee tokko jira addunyaa amantee jedhu. Abbaadaalee goota koosuma caate kilippii baay'ee bareeda hojjetee jira innis keessa jira jechuudha. Gurmoofneetuma bakka tokko ta'anitti hojjechaa jirra. Tole egaa Shaangizaaw albama hojjechaa akka jirtu kaasaati kan jirtu. Albamni kan kee kun inni haaraa hojjechaa jirtu sirboota meeqa kan hammateedha? Sirboota meeqa qaba? 13 qaba. Sirboota 13 qaba jechuudha. Amma gara xumurutti jirtamoo akkamii hordoftoonni keenya si ilaalaa jiru yoomiyyuu nu biraan gahaa laataa jedhanii hawwiidhaan waan si eeganiif yeroo ammamii sitti fudhatame? Ji'a 6 tokko 5 ji'a 5 tokko. Ji'uma ja'a booda si eegnu kan. Tole mee sirbooti amma albama keessatti sirboota 13 hammatamanii jiran kana keessaati. Akkamii ammayyaatu irra caalamoo aadaatu irra caalamoo sirboota 13 kana keessaati aadaan ammamii ammayyaanoo? Okay, irra jireenya aadaa keessatti xiyyeeffadhe jechuudha. Ammayyaanis jira garuu aadaa baay'ata. Tole mee sirboota albama kee keessatti hammataman kana keessaati egaa gaafa albamni kan kee ba'ee eebbifamuudha miti guutuun isaa kan hordoftoota keenya biraan geenya. Amma garuu mee mata dureessi mee nu jedhi warra albama keessa jiran keessa. Okay. Kullee magaaldama kullee magaala kuttuu wajjin galaaye. Kullee magaala kuttuu wajjin galaaye. Kun sirba tokko. Tokko. Kamiseedha. Iddoo biraa ammoo isa nu geessitare. Shawaa. Haadhaa kun. Addis Alamii jira kormaan kurubbee yoo inni sidaane katamaatti galla korra gadi haa shurrubbee. Addis Alamii jira kormaan kurubbee yoo inni sidaane katamaatti galla korra gadi haa shurrubbee. Sirraa jira naagartuun ko cheche dugdaa gattaanatti laata cheche naafis turtee marartuun ko marre laftaaf dataan sanyii nyaata cheche. Albama warra sichi ba'an sirboota amma sichi ba'an keessaati. Mata dureedhaan egaa mata duree isaa kan nu jedheedha. Gara fuulduraatti akkuma Shaangizaaw jedhe egaa ji'a 6 booda immoo albama guutuusaa eebbisiisnee immoo egaa hordoftoota biraan immoo kan geenyu kan inni ta'u jechuudha. Jabaadhuudha kan nuti siin jennu. Mee mudannoo immoo qabda? Eeyyati mudannoo qophii irratti qophiidhuma sirba irratti Shimallis Tasfaayee Shilillaa baay'ee sirba Shilillaa yabaaree baay'ee danda'a jechuudha. Kanaaf iddoo sanarratti weellisaa Shimallis jechuudha. Shimallis Tasfee huccuu aadaa andiraayin fuudhaa jechuudha. Waggaa inni keenya abbaan dura baaleeti yaabiyoo irraayin fuudhaa huccuu kaawwanneetiniin surree isaa baay'ee natti bal'atee ture. Saniin booda barabaalee waggaan uummanni nu marsee jira. Wal fuudhatan akkatti hirkutaa jira. Saniin booda surreen kiyya bu'ee as jira qollaan jira. Uummanni na laalee kolfa. Hayi maal ta'eeti jedheetan hoggaan akkatti ilaalu surreen takka jira. Asuma hoggaan akkanatti butu uummanni waltajjii irratti egaa waltajjii gubbaa'ee kun mudannoo baay'een irraanfatamnedha. Egaa sirboota garaagaraa weellisuudhaan gama garaagaraatiin aartii uummata kanaa cimsuu irratti kan argamtanidha. Jajjabaachuudha kan isin qabdani. Warra duraanillee bakka bu'aa warra deemanidha isini. Mee ergaa maalii immoo qabda? Ergaan kiyya. Baddaa loomiin urrumaa gaangeen hin dhalte jedhanii. Kan jiruuf barri darbee kan du'etta duun dhiitte jedhanii seenaa keenya himannu malee aadaa keenya ibsinu malee aadaaf duudhaa keenya himannu malee hormi nuuf hin himu du'a malee maaloo
Maaloo. Ergaan ati qabdu kana aadaa keenya ibsinu malee nu ofii keenya beeksifannu malee seenaa keenya himannu malee horni nuuf hin himu. Hin du'a malee jetteetta ergaa guddaadha guddisneeti kan si galateeffannu Shawaan Gizaw.